Woslaataan keenyaa kaleessa biyya faranjiitii galte immoo nuti abbaayin hin feenu waa'ee abbaarra nun galchuu gadhiisaa nuti biyyi keenyaa biyya jiidhaatiidhaayi aangoottiin ol baay'etti biyya gurguraa jilmaanu gurguraa fayyaa keenya dhaabiitti nu gurguraayi aangoottiin ol baay'etti. Hoolooyyiin akka caffeeraamis akka maalii barreessitee gadhiifsanuyyuu namni biyyan bulcheedhu akkanatti taasaa akkanatti deema. Ilmoon reettii dhagaarraa abbiyaadha jalatti barteedhan haadha keessan abbaa geessisin hin bulcheettutu iyyuu waa'ee abbaayin hunda kalweedhaamis maal beektu girrisoonni duukaa yaa'u malee Oromoon sammuun qabdu gaafa nu waan akkanaatiif jechuudha. Nam tokko Abiyyiin gaafa dura deemee ollaa ofii xaxee ollaa ofii hidhee halkaniif guyyaa 90 utuu warra ofii ilmoo kon jedhin kan naannaa ture waan dhufu ni beekaaf jechuudha. Inni irratti hojjetaa ture. Waa'ee qabsoof ni beeka, biyya bulchuus ni beeka, akka itti bulamus ni beeka, waan irratti hojjetamaa jiru waan beekuuf hanga aangoo furate hanga irraatti hin teenyenni kadhaa deemaa jira biyya keessa jettan isin. Har'a Ijiptiyoon dha'u ta'e xiyyaaraan ala bakka fiddee waraana si qubachiiftu hin qabdu. Har'a tu nu dha'utiitu akka kaleessa Eertiraa wajjin diinummaa qabaanneeti Eertiraa fiddee waraana si qubachiifti. Eertiraa qubachiisuudha immoo gaafuma duraa Ijipti kan isin hojjetaa turte. Bara 2014 2013 Nandhaa abbaayin gaafa jettu mootummaa Eertiraatiin waliin haasaa turte. Ummanni keenya adda bilisummaa Oromoos achi ture viidiyoo jaraa ilaalaa turtanii. Isinii wajjin jirraa nuti bilisa baasii si faana dhaabbannaa jedhanii Oromoon keessattuu shaneen wal gurmeessanii turan jiraan achitti. Eessa kaamuu waraanni jira? Silaa dhufee eessa ta'a? Eertiraa ta'a. Eessa ta'a? Sumaalee ta'a. Eessa ta'a? Suudaan ta'a. Har'a garuu Abiyyiin naanna'ee hidheef xeera jechuudha. Ollaa keenyaa nam tokko argachuu hin dandeessu. Yoo waraana xiyyaaraatiin huyna gurguddaan dha'u ta'e malee. Qafoo isin maal qabdanii biyya bulchitu isin qafooni? Biyya bulchuufi isin amma akkanatti hoolooyyiin taraa namaan geenye namni biyyaaf hin yaanne. Maallaqa abbootiin keenya waggaa meeqatti dhamaanii birrii maatiin keenya itti dhabee qotee bulaa horii gurguree lafa gurguree boondiin erga waggaa meeqaatii macaama. Obbolaan keenya bibbicuun mana barumsaatti birrii fidaa kan maal kan abbaayi gargaarsa innaan erga oomitii walitti qabamu isinitti hin dhaga'amu. Nuti abbaa irraa dantaan qabnu ittuu isayyuu isaa xumuramee hojiinsaa ga'uudhaaf parsantii 20 wayii tafte amma. Sanuu immoo waraana Gibsii fuutanii poosti gootu asirratti naat libdaat. Abiyyi miti kan inni dha'u suma cafa dhufellee wanta tokko laa waraana tokkoo miti qinxeen tokko Abiyyiin dhaatu jechuudha. Duubatti hin jennu ammallee taanan akka mataa keenyaatti dhannee lola nutillee gallee. Fasaamullaa. Nda'u mircaa nuti baranaa hafuu qaba. Bitee bulchuu qaba Abiyyiin biyyattii keenya bitee cafaqee akka mallas kaleessaatti bulchuu qaba. Eenyuun bulchaa? Hooloyyii biyya alaa fiddee nu rukuchiisuu itti wajjin jiraannaa nuti. Kanan nu bulchitii biyya. Akkam singalchine waa'een abbaayi akkam gabbaatanii dubbachuu dadhabdan dhaaba siyaasaatiidha. Ganda bulchuun Itoophiyaa bulchuuf isin. Innis hin dhaa'edhu faayidaa sanaaf argateetiimi waan achirraa argatu gammateetiimi. Sitti akkam dhagaamuu dhabnaani waa'een abbaayin hin galchuu abbaan fedhetta galwetta. Maallaqni macaamaa ture hanga owwana isinirraa miti daasfoorarraa miti abbootii keenyarraa macaamee haadholii keenyarraa macaamee sadarkaa kana dhufee ga'ee maatiin keenya itti kassaree boondii bitee gaafa hojiirra oole maallaqni isinii deebi'aadhaan taa'ee eeggataa jira. Hoolooyyiin kaleessa biyya faranjiitii galte immoo nuti nun galchuu Abdulfattaan Abiyyi rukutuu fi Abiyyi biyyee nyaachisuu fi biyyee haati kee nyaatu situ biyyee nyaata Abiyyiin biyyee nyaatu qodaa. Nama kanallee yaaduu hin dandeenye. Abbaayi kana biyyi qofaa. Itoophiyaadhaaf jedheetiin inni kan inni dhaabbataa jiru. Kan inni hin farramu jedhe. Mootummaan Ameerikaa kottuu farrame jennaan kan inni hin farramu jedhe siif jedheetiin inni mataa ofiitiin bashannanee jiraachuun wallaale hodaamii kageessaniisuu ta'e. Hodaamii miti inni immoo. Nama biyyaaf dhaabbatu malee nama garaaf dhaabbatu miti inni. Sanuun qaanfattanu waan jarrachii gadhiisanuyi akkanatti sii qophoofteerti bilxiginnaa fi Ijipti jettanii. Bilik haadha kee godhuuti. Kan inni lolaa jiru siif jedheetiin. Abbaayi keenya hariidha malee kan Abiyyi qofittee miti. Ana aktiivistootuma kafaa'oo keessaa warra akkana poosti godhanu siif qophoofteet Abiyyiif isa wal lolee amma waan gilli irratti wal lolanii. Isin biyya nuu bulchuuf yaa kanatti. Billaan utuun saatii kana aangorra iraadhee mircaa boordii harkaan funaansi. Kan biyya bulchuu miti ganda bulchuu hin dandeenye. Lannaan biyya nuu bulchitu isin. Nu gurguruufi si hafte immoo gurgurtanii galuufi keessaa biyya keessanitti. Xaxee fixeera jechuudha. Abiyyiin
hojiin sabboonaan Oromoo ilmi abbaa gadaa gaafa dura gandarra ollaarra deemee hidhu wanti inni nageenya yoo ollaarra fee rafanii bulan inni siin jedhe kunu har'a bakka diinni dhufee taa'uun qabu. Sammuu jechuun akka nama fageessee yaadu. Isa isin hudduu udaanni jala gatteessanii yaaddan inni isa yaadaan jiru. Fageessee yaadaa jiranni. Ollaa isaa hidhatee fixe gaafa dura ollaarra naanna'ee akka aangoo qabateen. Har'a immoo mootummaan biyya gurguddaa mootummaan gurguddaa hedduu wajjin jiru. Ofitti albaa'ina eenyu Abdul Fattah naatu libdaatinna. Doolanti Tiraamp wanti nu sodaannu hin jiru. Quwwaan kan rabbiiti malee kan namaatii miti. Fasaamiidha isin immoo. Oksum billaa fasaam naachuun naante keessattuu Oromoon udaani Oromoo warri asirraa albaatu aangoo fudhanna jettanii udaanii hanga namaan geessan isin. Isinii wajjin Oromoo dheedee lakkaamuun iyyuu natti ajate. Oromoo warra kaan immoo miti. Warra dhugaaf dhaabbatu immoo miti. Warra gandaaf deemtu shintaamii biyya keenya fayyaa jilmaanurraa gurguruuf diina alaatii wajjin nutti duttu Oromoo miti jarri. Amaarriif Tigreenuu iyyuu har'a sii wajjin jirra jedhee dhaabbataa jira. Waa'ee abbaa irratti hin safaanu aduwaa wajjin mo'annee gallee jedhaa jira. Isin waraanni siif qophaa'ee jira. Abdul Fattaan siif qophaa'ee jira. Eessa abbaa kee rayita maaltu kanas si galche? Mootummaa jechuun nama biyya bulchu jechuun diina alaa sirraa deebisuudha. Sodaatee gajjachuun qabu. Kanaan ijaainummaan isaa kan inni beekamu. Lolee sirraa lolchiisuudha malee waan alaa diinni Ameerikaan nattaasa'e biyya gurguddaan nattaasa'e naas waraarra jedhee biyya keessii gurguree galu. Birriin abbaa itti bahe birrii miiliyoona meeqa? Udaan harii keetii. Oksum billaa amma hidhamuu qabdi. Dhaaboleen siyaasaa Itoophiyaa keessa jirtu guutuunsi keessattuu warri maqaa Oromootiin sochootu warri mootummaa Ijiptii wajjin waliigaltee nuti abbaayin hin feenuettu mataan si gazzaqamee hidhamuu qabdi jechuudha. Hidhamuu qabdi. Likkiitti galchuu qaba mootummaan Itoophiyaa. Nam tokko biyya isaa akkam daffarsiisanni. Akka jiraatti nurraa gurguraniiru jechuudha immoo. Laale mootummaan Ameerikaa sanni bilbilaan waamee jedhuyyuu Abiyyiin an biyya koon gurguru jedhe. Fedhii kootiin malee waa'ee keenyas immoo sin galchu jedheeni. Dhiibbaan irratti godhaa yeroo argaa siif dhumateera du'aa jirtaa eessa abbaa kee dhayitaa. Qodaa harii keetii si shintaamii. Shintaamiin kun utuu amma ganda ta'u keessaa namni waan akkanaa godhee biyya keenya fayyaa gurgurtee deemti. Itoophiyaa fayyaa gurgurtee deemti. Itoophiyaa waggaa meeqaaf hin bitamne waggaa meeqaaf hin gabroomne. Itoophiyaa dheettee dhaabattee hanga irraa faranjiin meeqan hin binne Xaaliyaan hin binne. Aduu irratti moo nee galle tokko taane kaftiin kaleessa immoo biyya faranjiitii dhufte biyya bulcheedhaa waa'ee abbaayii gadhiiseetti. Abbaayii jechuun dhala keenyatti ittiin boona nuti irra jiraanne garaa keenya guddifannee deemuu miti. Maatiin keenya borii akka keenya akka jarra alan taaneefi. Harka namaa akka jarri yaanne ergamtuu namaa akka hin taaneefi. Colleedha sin biyya nuu bulchuuf egaa raafuu harii keetii. Nuti gad hin jennu jechuudha. Abiyyi cinaas ni dhaabbanna. Hangan umurii koo hojjedhe yoo maallaqaan ta'e bira ni dhaabadha. Yoo waraana barbaachis akka mataa kootiitti ana dura galee hidhata jechuudha. Hidhadhee immoo dura Masriin dhaawwan. Itoophiyaa Oromoon dha'an. Oromoo warra Abiyyi wajjin faallaa deemaa jiranu. Warra diina nutti bitaa jiranu alaan. Jedheedhaan nun galchu warra jedhamu jararraan mataa jaraa galta jechuudha keessa deeme. Itoophiyaa reetti naa hojiin lakkaa'amtu raafuu naa kana. An biyya koo kabachiisuun barbaadaan. Nam tokko gaafa mana ni jaara hidhee ka'ee bakka tokko qabu mana miti kan inni fideerra dhaabu dallaa jaara dura dallaa ofii jabeeffata. Dallaa ofii jabeeffatee akka horiin ittiin gal akka diinni ittiin gal ollaa ofii kana jabeessee ka'ee walakkaa irratti yoo waa dhaabuu ta'es yoo mana jaaruu ta'es. Hoolooyyiin immoo isa nuti waggaa meeqatti cabnee laffaanee sadarkaa kanaan geenyee jennayyi diigii nuti Oromoon bilisoomuudha malee abbaayin nu taa'e nu dhiisee wanti faayidaa nuu qabu hin jiru. Fasaam Oromiyaan maabiraatii qabdi irra humna elektirikaa bakka hunda jiraa baadiyyaa keessa Finfinnee keessa garaa kee teessee Finfinnee keessa boolee keessa teesseeyyi waa'ee ibsaa qabnaa nuti rakkina akkanaan qabnu jetta. Ijipti sii gatta'eeti har'a kan inni gannaa dhiise abbayin jedhaa jiru. Oromoodha jettee warra asirraa aktiivistiidha jettee waan arge gadhiiftu warra leertu sila addeetti galtuun qabdu gadhiisi. Warra biyya keessaa immoo haasaa tokko malee qilinxoo seenta jechuudha. Ni obse malee sodaa keessaniifi miti mootummaan kun. Hunda kan kee likkiitti galche jechuudha. Isaa ol taateetii miti. Oromoo irratti dhiibbaan godhu jedheeti malee. Fandaa harii keetii fandaa. Keessa baatanii immoo waraana Ijipti poosti gootu sayyuun irratti. Udaan harii keetii.
Dhaqii qabalee bulchi dura qabalee keessa galiiti qabalee ganda akkamitti biyyi bulaa akkamitti ollaa wajjin jiraatama akkamitti nama ofii of jaallachiifama jedhii dura baradhu. Isaan araa kiiloo galuuf utaalanii ofuun barree kan dhaaban qabne kan bifayyuu hin qabne. Abiyyi Ahmad siimboon narrallee taanaan borillee taanaan nu boonsita siimboon na jechuudha. Doonaald Tiraampii miti mootummaan kamiisiyyuu sumuun itti nimini. Naatu libdaa Doonaald Tiraamp maa isin Doonaald Tiraamp. Sumuun itti nimin baga didde farramus. Mootummaa Masrii immoo albaatiis ofitti albaasimnaa jechuudha nuti. Waraanni quwwaa rabbiiti malee kan namaatii miti. Ijiptiin isin hin dhaa jechuun si yeroo mallas jiru yeroo gaafa abbaayi tokko hidhamee hidhamuu jammaru malee har'aa miti. Gaafa suyyuu hin dandeenye. Har'a dhaqee dhumuudhaaf parsantii xiqqootti gale hoggaa meeqa gahe. Mootummaa addisiitu dhufe mootummaa addisii immoo nasfaraarraa na itteeti. Nasfaraarraa immoo abiyyiin immoo mallasii oli jechuudha. Mallasii oli nama bitamuu miti. Onnee qaba jechuudha. Namni tokko waraanas miti ulees miti eenyutti onnee keessoodha. Namni biyya bulchu nama akkanaati laa. Biyya ofii nama hin daffarsiifne nama ofii nama hin daffarsiifne. Kaftiin maqaadhaaf biyya faranjii turtee dhufte immoo hayi waraana argitee kuma kanatti ofitti albaa bulti. Kan waraana tokkoon halkan tokkotti nama meeqa ficcisiifte. Sanaa miti abiyyiin waraana keessatti tureera loleerasii lolchiiseerasii ibidda sarkaan qabatee lolaa ture hin sodaatu ni waa tokkitti hin sodaatu. Har'as ta'ee boris ta'es immoo hin sodaannu nuti hin gurgurru biyya keenya. Ijiptii miti Ameerikaan nuufa dhuftu oofeete Kooriyaan nuufa dhuftu oofeete hanga dandeenya ofirraa deeffanna jechuudha nuti. Alhamdulillah maal namaa gattaaneeti. Warra komaandara tokkoon nama lubbuu nama meeqaa fixe tadhaa nuti waa'ee abbaa hin feenu waraana qabdi Gibsiin nu ajjeefti. No nuti sanatti namannu Abiibii quwwaa rabbiitti amanna. Waraana hoo ta'es immoo ni qabna. Nama hoo ta'es immoo abiyyiin ni qaba. Wanti inni ganda keessa deemee kadhattuu sareedhaa turtanii nama jaarrachuudha waan maallaqas miti nama. Chaayinaan irra sibira irreetteetti. Eertiraan isin tuffattan sun aangoo biyyi kaminuu biyya aangoo mataa ofiitiin bulaa mootummaa addunyaa wanti jedhamu hin jiru itti nama Doonaald Tiraamp malsii deebifteedha. Mootummaan isaa isa faworqe. Haa galatoomuun illee. Biyyi kamiyyuu mootummaa mataa ofii dandeessee qabdi malee mootummaa addunyaa dhamee warri wal sodaatamu hin jiru jette. Kanaafuu abiyyiin onnee qaba onneen isaa sibiila. Hooloyyii isin hidhuu dhabee isin kabaluu dhiibnaanuma wama mootummaa Masrii fi mootummaa Ameerikaa sodaatu wayii seetaniimi. Udduu keetti shiboo si kaa akka kana laa buloonii sitti dhaam. Abiyyi jechuun qodaa harii keeti. Mootummaa Gibsii immoo ofitti albaasimna amma nagartuumi. Mee itti buutu abbaayitti. Isin immoo dura warra biyya keessaa immoo mootummaa Gibsii tuun lolin dura warra biyya keessaa gaddeebifna jechuudha nuti immoo. Warra achi taa'ee isaa wajjin jedhaa. Asiin immoo nu moosisi. Abiyyi aangoorraa nu dhayi. Abbaayin gasii dhiibnaa jedhu jara sana dura hudduu jaraa bismaara keenya jechuudha inshaallah. Biyya nuuf bulchuuf jarra akkanatti. Biyya maalii bulchitu sin? Warra bulfachuu hin dandeessu guutuun si warra of biraa hin qabneef. Warrumtama biyyan ijaara jettee biyyan bulcheettu kun warra hin qabdu mataa sittuu. Warruma wajjin ciisanii bulan hin qabdu mana keessa. Hagar lit maruunoo. Biyya ofii gurguraayii namni biyya ofii oftu. Maa anan ta'inarraa aangoo kana of hirkaa qabu. Ammootummaa Abdul Fattah Inaasaawwan silaa dura jira mana keessaa kana likkiitti galchaa. Diinnoo fi ibaabnoo fi si mana keessaati isa sana naatti dhufaa jedhameetti qophaa'ama. Ibaabnaachuun naan ta'e. Abbaa irratti hin safaat nuti. Ammas taanaan mootummaa Itoophiyaan nu dhageessa yoo taate warra biyya keessaa jara sanaaf sagalee ta'uu barbaadu. Warra jara sana bira dhaabbatu dura seeratti nu dhiyeessi gaafii tokko malee lafa jalatti nuuf dhiyenna jechuudha. Biyyeen haadha siya nyaatu biyya maalii nu bulchiti? Namni biyya bulchu biyya ofiitiif kabaja kenna. Akka nam tokko hin daffarree godha. Olaantummaa biyya ofii kabajaa kabachiisa malee nuti masaaraa qabdii ni sodaanna. Lafarraa xaragamta. Ashaagireen tuqu. Maanaa ashaagiree yuun beeytan hoggaa dhibbaaf hin tam gabroomne jechuu malee eenyu akkas hin gabroomfat. Maaliif akka gabroomtan? Ma afaan maalii akkas hin gabroomfin beeytaniim? Duris hin bitamne nuti Afrikaa keessaa sadarkaa qabna nuti ammallee. Suudaan bitamteetti, Eertiraan bitamteetti, biyya adda addaa bitamaniiru Itoophiyaa keessaa, Afrikaa keessaa. Itoophiyaan galuu dhaatee ofirraa galchite duruuyyuu abbootiin keenya. Haleeltee ofirraa galchite. Anni gazzaam jedhanii.
Ijibxii si raafuu kanaa miti si udaanii shintaamii tish. Hadhas Ijibxiinis daaraa goonee ofirraa galchina malee abbaa hin dabarsineen kenninu. Ansaxam mataa kiyyattuu maallaqatti kaffaleen qabaanuyyuu. Abbaan koo birrii 1000 meeqatti baasee boondii bitee lafaa qaba. Abdiidhaan eeggataa yeroo bishaan baadiyyaa keenya bakka adda addaa isiniif gala jennaan. Gaafa bishaan kun ka'ee maddi kun hojjetame Itoophiyaan akkana taati. Gabii adda addaa gala jennaan doolaar ol biyya keenyatti kara hundaan nuuf gala jennaan abdiidhaan taa'aa jirra jechuudha nuti. Hoolooyyiin kaleessa alarraa galte immoo ayyi abbaa irraa maal fuunaa nuti of dandeenyeera. Maal of dandeesse? Qophaa keetti daasooraarra oomaan laqa funaante nuti hin qabnu. Baadiyyaan keenya karaayyuu hin qabu ibsaa dhiisiiti. Dinagdee gaarii tokko dhabuudhaan kufnee hafne nuti. Gaaza dhabuudhaan kufnee hafne. Bakka gaazaa immoo ta'ee kan nu tajaajilu, kan Itoophiyaa ol qabu, kan uummata Itoophiyaa gabrummaa keessaa baasu, kan uummata Itoophiyaa namni ergachuu jalaa baasu, kan kaddaa'ummaa jalaa nu baasu bishaan keenya jechuudha. Sanuun addisii wayree fidhamu osoo ta'e yaa biyyi dhiisi gadhiisi. Gadhiisa darbuu biyya keenya dura ijaarannaa jedhama. Ijaaramee birrii miiliyoonni meeqa waraqumti keenya bishaan sana duuchuu waraqumti itti guuramaa bahe birriin Itoophiyaa. Birriin Itoophiyaan irraa macaamaa ture waggaa meeqa? Mallas yeroo waggaa meeqa funaansise? Haree maaram hin dhufe waggaa meeqa funaansise? Abiyyi irratti bicuu dhaabbate malee birrii abbaa funaanamuun guyyaarraan boondii jedhama. Mana barnootaatti akkasii, magaalaatti akkasii, bakka hundaatti abbaan qabeenyaa akkasii. Ziftii hayawaana sinii miti kan kenne. Abbootii keenyatti itti baasaa jira. Abdiidhaan taa'ee eeggataa jira. Hin safaatnu abbaa irratti waraana qabna nutis. Birriinis ta'e huwinaanis ta'e an akka mataa kootiitti 100 meeqa yoo maan ta'in hamman hojjedhu Abiyyi biran dhaabbadhaan jechuudha. Biyya koo kabachiisuuf Itoophiyaan lamaas kabbar. Ndaffarchiifnu nuti Itoophiyaa keenya. Itoophiyaa inni lollas immoo yoo Itoophiyaan bilisoomte malee nuti qobaatti hin bilisoomnu. Kaleessatuu ollaarra deemee ganda hundarra deemee Abiyyi nagaa buusee tokkummaa jaaree tokkoomuu dhabee doofoyya keessanii taa'ee Oromiyaan qeerroo jedhu ta'eeti. Har'a waraana sii fiddeessa qubachiifti, wayi Sumaalee qubachiifti, wayi Eertiraa qubachiifti, wayi Suudaaniin qubachiifte achii dhukkeessi dhaabdee lafarraa si xaraydee bishaan si gadhiifattee galte jechuudha. Har'a garuu hin qabdu kana. Kanaan karaa gaafa dhabdeettuyyi mootummaa Ameerikaatiin na gargaari. Karaa irraatiin akkan dhahee bishaan kana gadhiifadhu jedhaarti. Nutis ni dhaana jechuudha ofirraa ciimneen eeggannu du'aa miti nuti nama. Anis Doonaald Tiraampis lubbuu wal qixa qabnaa. Ija wal qixa qabnaa, gurra wal qixa qabnaa, waraqataan na caale malee naatu libdaat. Walaa Abdulfattaa keessanii ofitti albaasifna nuyyuu. Waraana argine jedhee uummata alba'umu ganaatuu wanta tokko hin tokkayin. Waraanni Abiyyiif qophaa'e sanuyyuu. Abiyyiin haraa kiiloo ta'ee baluu jedha astaayisii ajajaama. Yoo itti jabaate dhiisee deema jechuudha inni biyya fedhe deema ni qaba maallaqas. Saayibas qaba mootummaa biyya gurguddaa meeqaan saayibummaa qaba. Deemee achisii ta'a jechuudha inni. Wanti isa tokko hin jiru ashaagiree dhumaa jirta. Ashaagiree duufi ximbaataa mullaa. Paartiin tokko paartiin biyyan bulcheettee deemtu gabbaatee ibsa kennuu baannaa waa'ee abbaa irratti calliftee Abiyyi bilxiginnaa dheettees dhaggeeffatti taanaan boordiin mircaa harkaa funaanamuu qaba. Biyya nuu bulchuu miti jarra kun safara bulchuu hin dandeessu. Safaariin galtuun nu gurgurtee galuufi. Abinnis haa ta'u tippelleeffis haa ta'u paartii badhaadhinaa keenyaas haa ta'u kamiinuu kafaawwas babaawwas haa ta'u gabbayee ibsa kennuu baannaan miidiyaa isaarratti waa'ee abbaa irratti hin safaannu jedhee mootummaa Masrii dhageessisuu baannaan irraan boordiin mircaa irraa nuuf funaana. Biyyan bulchin dhayitee warra si'a bulfattu warra fuutee diinqasitti tola galtu. Nama biyya bulchu jechuun onneedhaan nama dhufu siluma biyya kamiinuyyuu nan daffaru biyya kamiiyyuu nan bitu biyya kamiifuu gad hin jedhu of danda'een deema ofii kootiifan of ajajee deema nama jedhu feena nuti jayina feena nama akka Abiyyi Ahmad Doonaald Tiraampiin hudduu keetti muka kaayedheen dhufeen farramu'an nutu fixata waa'ee keenya nutu fixata malee sin galchu jedheen jechuudha. Keessanutuu keessaniiti koomaandarii tokko sin boossisa Ameerikaan sitti dha'u miti bilbila. Hin bitamnu jechuudha nuti inshaallah. Yommuu Abiyyiin aduu barbaaddanii masaaraa tokkotti bitaate akkuma kalee daffarsiisaa turtan deemii ajjeeseedha. Yoo qadaasaa ga'ee ajjeesu. Siif dhumatee si ajjeesuu fi Masriin Abdulfattaa Siisii siif qophaa'e naani ka'aarak jedhiin. Fattaa Siisii sodaannaa nuti.
qabnaa nutis waraana. Namni biyya ofii gurguraa saba ofii xiqqeessaa biyya ofiitiin dhaabbanni biyyan bulchaa miti okson billaan biyyan bulchaa miti biyyuma sanatti of waamuyyuu silaan. Har'a mircaa boordi naa kennaa biyyan bulchaa'edha alba'aa gaafa alaa diinni tokko natti dutu sodaadhee mana fiigeen biyyan bulcha jechuun Itoophiinnati numa konarraa fuudhaa ani biyya bulchuu miti achuman taa'uun jedhaan silaa. Sa'aatii kana si cinaa jirraa nu gammachiifte nu boonsite Itoophiyaa ta'uu keetti dhiiraati dhalchee ta'uu si beeyna kan farramuu didde kan biyya keenya irratti roorroo dhufaa jiru kana laa jettee nurraa deebifteettanii kan galateeffachuu qabdanuyyi barreeffama keessaniin barreessitu jayinoota feesbuukaa nu waayin abbaayin hun galchuu Gibsi sirkutuu fi fasaamii haadha si'adhaa tokko biyya hedduutti Itoophiyaa biyyi bira dhaabbata jechuudha. Biyya hedduu akkuma naannaa turanni kana beeka waan dhufaa jiru fuulleetti argee beekaaf jechuudha. Abiyyiin waggaa 30 waggaa 40 Itoophiyaan kalaama tokko malee bulchuu qabala akkana gaddeebisee diimokiraasii illee si'a kaa'u fasaamii raafuu duwwitteetti diimokiraasiin kennama. Bayi diimokiraasii maaliitti kennama uummata Itoophiyaatti? Zakazakii bulchii biyya keenya nu kabachiisi. Mootummaa nu ta'uuf namni ollaadhaa nu gabbayyaa sa'uu hin dandeenye. Mootummaa ta'uun safaataadhaa sila gurbattiin maammeettan pinni jettee finfinneen bulcheettuu fi hoolaanii. Biyya bulchuun akkasii miti. Biyya bulchuun qe'ee tokkooyyuu nan bulcha namni qe'ee tokkooyyuu nan marraa jedhu mana tokko qeeyyuu dhisi manuma kan kee warri kee si ajajji taanaanuyyuu namaa miti atuyyuu riyaa keetii hojii walqixa deemtee baateen galtu. Mana keessattuu warri kee si ajajji taanaan. Biyya bulchuun mootummaan jinniisa dhufu mootummaan insiisa dhufu deebii deebisuufii danda'u biyya kee kabaji bulchaa artaami alaafiin siimi laa'an biyya koon xinneessu saba koon xinneessu jechuu ofirraa qolachuu danda'u qabdaati. Waraana qabdaati waraanan qabu na rukuttaa shish. Baguma wal barreebbu ammuma kanattuyyuu nama masriin albaasifte utuu ganaachi waan tokko si waraana si arganii nama alba'e borutuu ka'ee Ameerikaa waraana saamma kanan sii kenna nukleelaa amma kanan sii kenna jedhee biyya gadhiisanii badu jarri kun alaaxuula karaan baatan immoo hin jiru. Abiyyiin ni beeka warra isaan xiiqii deemu ni beeka waraqaa jaraarraa fuudhee lafa kaa'eera eessaa dhaquu hin danda'anu Sumaaliin harka isaati Suudaan harka isaati Eertiraan dura Ooneg jedhanii arrafamaa abaa'oon arrafamaa keessa taa'u harka isaati hajaja isaa malee nam tokko achi dhaquu hin danda'u Jibuutii dhaquu hin danda'u bakka tokko gadi ba'uu hin dandeessanu kanaan booda bakka tokkitti dallaa jabeeffannee jirra nuti jechuudha badhaadhinni hidhatee jira haxirii karaa kamiinuu ba'uu hin dandeessanu nu gurguruus hin dandeessanu. Kakaleessaa miti kaa Abiyyiin beekaam galaa jedhaayi saahiba koo galaa wajjin qabsoomna karaa nagaatiin. Saahiba koo galaa'edha asii xiyyaara ergaa jara galchaa inni eessa jira Suudaan dhaqe eessa jira Jibuutii dhaqe eessa jira Sumaalee dhaqe eessa jira Eertiraa waggaa 20 akkana wal qabde kottubboo nageenya wayyaa jedhe dildii ramshaa dindii balaa diignee kan nageenyaa jaarra jedhe nagaa godhatee dhaal obboleessa isaa ta'anii jiru amma jarri nam tokkittiin achi keessa komachuu hin danda'u dur namni Keeniyaa keessa taa'ee Abiyyi arrabsaa Eertiraa keessa taa'ee Itoophiyaa arrabsaa biyya ollaa taa'ee diiga har'a immoo hin jiru. No, never. Ndaffartanu Itoophiyaa qalliitti. Warri immoo asirra deemtee ashaagiree jettu warra biyya keessaa karaa sin baatan hin jiru akkuma kaleessa wayyaaniin albaatii surree keessan keessa buusaa mana hidhaa sin naqaa turtee har'as albaatii sin keessa buufamuuf ta'a. Hamma sin ofitti albaatanutti warri biyya faranjii silaa albaatu haa huqqaatu silaa. Ofiisiitti haa sodaattu malee Abiyyi immoo waraana sodaatu miti. Hidhatee nama keessa ture. Laaftoppii ni miti yookiin feesbuukaa ni miti kan inni aangoo argate waraanee lolee lolchiisee itti agabee obboleessa isaa manaatti geessee dhabee rabbiin sadarkaa kanaan fidee ga'eeyyi har'a as taa'e aangoorranni. Daafaas hin shintaamii ta'a albaa ofirratti warri waraana hin beekne warri waraana argee hin beekne warri waraana sodaatu sodaannu nuti ofirra dhaana jechuudha akkuma kaleessa abicattu akkuma Itoophiyaatti iyyuu akkuma Oromiyaatti iyyuu akkuma Jimmaatti iyyuu Mililikiin ofirraa dhaanee deebifne har'as immoo aduwaa zaga sana tokko taanee ofirraa dhaaneemi Ijiptiin isarra ofirraa dhaana
eenyu haadha siitii gad hin jennu jechuudha. Isin warri fasaamiin gad jedhaa. Ammataa kootti abdiin qaba abbaa irraa. Abbaayin ga'ee Itoophiyaaf ibsaa isaa diriirsee jennaan diinagdeen biyya kootti ol fuudhamti taanaan wanti biyya namaa keessa ergamtuu ta'ee taa'uuf hin jiru. Anadha ergamtuu ta'us ilmoon koo bor ergamtuun taatu. Abdiin qaba jechuudha. Keessanoo masaruma taa'uudha bakka dhaqanii rafuufi. Masaraa keessa dhaqanii taa'anii achi ajajuufi. Maal ajajja ollaanoo si dha'uuf si dhiituufi. Ollaan illee keessa cabsuuf yoo maal naa ajajuuf achi ta'ee teessee. Tish እነዚህ ፈሪሲን jedha biyyi amma fakkeenyaaf Itoophiyaan biyya tokko wajjin walitti ilaalama dandeettiinsaa beekumsisaa. Warra albaatii masaaraa argite albaatii sana dhaqii dhayyedha borinni tokkos jedhi ti dhoobi. Waan akkanaa keessa arganna jarin sodaattiitiidha. Hin sodaannu nuti eenyuunu gadduan dargaachuu galatoomu Ameerikaa guddaa akkasiitu wayitti himnu jedhaa. Hin sodaannu kan nuti wandinanaa maal nu caalti jarri. Gargaarsa addunyaa ta'es addunyaan Abiyyi bira dhaabbatti jechuudha. Masrii caalee Abiyyi bira dhaabatti. Rukutuu ni dandeessi baay'isee wey. Rukutamnus rukutamneetuma rukunna malee nu dhayyennee akkana inni hin dhaabbannu nuti. Boritti golfuufi Abiyyiitti ammoo mootummaa akkasii dhufee biyya keenya rukuchiise doofaa dadhabaa sodaataa jechuufi. Laa jedhe abbaa kunni sabsabaa jaraarratti dhaqee argamuu hidhe walgahii jaraarratti argamuu hidhe bilbilaan waamanii laa jedhe bilbilaan daffiitii waan akkanaa godhe Doonaald Tiraamp. Har'arraa dawwaleefi isarraallee dawwaleefi nuti badhaadhinaa wajjin jirra jedheni. Badhaadhina keenya kun abdiin keenya waa'ee keenya immoo isin galchu jedheni. Nu sadantu fixatan Suudaan, Ijipt, Itoophiyaa. Wansi gidduu buusun jiru. Malaaxaan noobeelii dhoowwatamnaan akkas albaati marra. Tokko noobeelii dhabdee tokko yeroo xiyyaara Boeing 737 maal jettan sun garagalu Ameerikaan akkasiin badii qabdu akkasiin xiyyaara kana keessatti rakkoo qabdu baree mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa irraan godhee jira kasasee jira. Warshaan sun akka cufan gochiisee waadanuu aartee jirta biyyi irratti deebii akka addunyaa irratti mo'atee noobeelii fuudhee galee aartee maraattee Abiyyi irra dhiibbaa gochuuf hudduu haadha sii keessaa seelulaanni kun. Isinis warra Masrii deeggartanii Abiyyi irra dhiibbaa geessan hudduu keessanitti laanni kun anamula. Biyya keenyaaf nuti biyya keenyaaf ni duunas ni dhaabbannas. Of hin daffarsiifnu eenyuun illee taanaan. Abiyyiin immoo isan ni callisee waa eenyu ta'u sodaattuma wayiseetaniimi laala kan itti deebisuuf mootummaa addunyaatiif. Sodaatunni beekaa harka isinirra qabeennaan biyya bulchuu hin danda'u sayidha hartan dhugaa seetanii. Fasaam naachuu qonnaan ta'e. Biyya bulchuufi biyya nu bulchina. Biyya bulchaa na filadhaa. Girrisaa. Taa'ee danda'anuma beekaa girrisaa jedhe. Har'aa qabdee warra jala deemtee yaa ashaagire sii dhumateera ittee waa'ee Masrii poost gootu wallaalla jechuudha eessa abbaa keetti akkati galtu. Nuti warra Masriitiin adda baafnee sin laallu. Diina jennaa isiin kun tokko jenna jechuudha. Kaftii harii keeti hadha gaarii seeta poosti gochuun. Masriintuma Itoophiyaan lolee obbolaa kee maatii kee lafarraa cafcaf godha malee Abiyyi 4 kiiloo dhaqeen dha'u seerra addunyaa sin fakkadu lollituma wal lolame bakka mootummaan taa'u dhaqeen dha'u magaalaa dhaqeen dha'u. Bakka wal eenyu taa'anii walalee lama malee mootummaa dhaqeen dha'u bakka inni taa'utti hin jiru wanta akkanaa qafoo harii keeti. Yaadi duraas ta'aal. Kanaafuu waan akkanarraa of qusattanii of laaltanii Itoophiyaa jechuun maal jechuudha Abbaay jechuun kan eenyuti tu'ettanii haasoftanii gaariidha. Siika caffeeraa misi udaan shintaamii shanee keessa turte hattu laastikii shaayidan 50 hanqabsaadha itti immoo masaaraa argite adda duute. Shaayidan 50 caffeeraa misi ergasii eenyu keenyaaf. Har'a akka qabsaatti makiinaa keessa teessee Gibsi si rukutuu fi mootummaa Abiyyi maal harkatti si kaa'e farramtee hin galtu. Biyya ofii gurguree galu. Qodaa. Silaammoo Abiyyiitti duulaarra tunni wama bicuusiitti sodaatee farramee galee. Maal ta'anni? Kanaafuu arraba keessan qusadhaa, arraba keessan gabaabsadhaa, callisaatii ilaalaa. Waa'ee abbaa irratti ilmoon harmaa tokko manatti naftu baatee lolte jechuudha. Abbichuu miti kan gabbayee masaaraa tokkosu. Situ gabbayee tokkosa jechuudha siin biyya keessaa. Situ diina ofirraa deebisa. Hin ajajuudha jechuudha. Seera ittiin hojjetu, seera ittiin tokkoftu, meeshaa si barbaachisu fidee sii kennuudhanni. Mootummaa xaahii keeti. Gibsii miti mootummaan biyya kanaa nutti kaatu. Hudduu siitti muka keenya gallee. Mootummaan suudiyyuu.
Siraafuu nu wajjin re'ee eeyduu mitiiti. Tish waslaattaa. Kaleessa gaafa ni deemee dallaa hidha tokko isinii maallaqa kadhataa jira faranji maallaqa kadhataa jira biyya Arabaarra deemee nuti Suudaanitti maal qabna nuti Eertiraatti maal qabna nuti Oromoon biyya keessaa bilisoomuudha. Inni hin beeka waan dhufu qoraattii namni ollaa taa'ee sitti darbachuu jedhu ni beeka jechuudha fuulleetti argaa jiraami. Mootummaa jechuun akkana nama fageessee yaaduudha malee udaan isa tof jalatti udaantee harkaan haatu haadhaan jiru nabiyyiin fuulleetti argaa jira waan dhufu. Ollaan keessi jaallata ollaan keessi nagaa taanaan diin akka arge dhufee sitti hin galu. Kanaaf ollaa hidhatee fite jechuudha. Ollaa bakka waraanni isii tokko taa'ee nu dha'u hin jiru har'a. Yoo warra Suudaan ta'e immoo waa tokko nun gootu jarri. Daaraa goona lafaan daaraa goona jara waraanne lafaatiin immoo Afrikaa keessa tokkoffaadha Itoophiyaan. Daaraa goona jechuudha jara. Kunoo ammaa na bira jirti yoo barbaadde na bira ciisaa jirti asiin jammaraan. Oksum billaa na bira ciisaa jirti kunoo. Waa tokko achi xixiitti taanaan asirraan jararraa eegala. Kunooti laa. Kun jara jechuudha. Achii waan tokko gooti taanaan ana asirraan isii kanarraa morma haadha sii gata. Hin sodaannu. Biyya keenya hin daffarsiifnu. Abiyyi wajjin hin dhaabbanna. Yoo maallaqa ta'e birriin hojjedhu. Yoo biyyi kan koo nagaa taateen biyyatti waa ijaarradhaami. Biran dhaabadha birrii kootiin hamman hojjedhuun. Yoo immoo waraana nama barbaachise ta'e galeen ofii kootii dhadhee saahiba koo hidhachiisee wajjin lola jechuudha. Oromoof Oromiyaa irratti immoo wantin Oromoodhaan loluudhaan immoo hidhadhu hin jiru. Amaaraan loluudhaan wantin hidhadhuuf hin jiru. Nageenya buunee nageenyaan jiraachuun fedhaan. Itoophiyaa keessatti warri kaan Amaara rukunnaa Tigree rukunnaa hidhadhaa. Ramshaan feenu warra akkasiitiin. Tokkummaa feena Itoophiyaa taane. Gaafa diinna laanutti dhuftu waliin ramshaa taane tunu wal nyaannu tunu wal gephaanuyyi dhukkeen irraa kaafti jarri. Kana ennaan hedduu isin jaalladhaa, hedduu isin galatoonfadhaa, ijoollee arraba dheerattan arraba keessan qusadhaa enna. Ashaagiree jechuun maanaa isaan beeytan ceemsa maanaa afaanuma Amaariffaa baraa gaafa jettan dura. Abiyyi jechuun nama nu ceesuu danda'udha. Bilisiginnaa jechuun paartii badhaadhinaa jechuudha. Wajjin ceenaa wajjin dhaabbanna. Paartii udaan immoo isii immoo masaaraa fuulletti argitee sodaattee abbaayin gadhiisaa jettu dura immoo jarri hidhamuu qabdi. Jarri. Dura jarri hidhamuu qabdi jechuudha. Gibsiin hin lollu nuti dura mootummaa Itoophiyaa warra biyyan bulcheedhee deemaa jiru warra biyya keessaa mootummaa Gibsii wajjin haasa'ee abbaayin gassii dhiibna jedhu dura seeran nu dhiyeessi lafa jalatti nu irra keessaa iyyuu miti lafa jalatti. Kibrii keenya eenyummaa keenya nurraa gurguranii maalummaa keenya nurraa fuudhanii jara hidhi dura jennaani. Kanuma ergaan koo waan jiru laallee walitti deebinaa sin jaalladhaa nuti Itoophiyaa irratti hin safaatnu abbaa irratti hin safaatnu nadaajiin keenya birriin keenya kabajni biyya keenyaa abbaay jechuudha. Abbaa irratti hin qallannu. Kanaafuu warri simbiraa barii nagaan oolaa warri dhiyeemmoo nagaan bulaa isiniin jedha hedduun isin jaalladha sheer waliif godhaatii waliif daddabarsaa hooloyyii biraan naaf gaa jechuudha. Haqusattu harkasii waan barreessitee poosti gootu kanarraa. Abiyyiin dha'u wanti dhufu hundinuyyuu abiyyiin laallatu abiyyiin dha'u si laallata maatii kee biyyaa dhaama. Kaan warri jarri amma lataanii barreessanu maatii jaraan maatiin qabdum diqaalota alatti guddatteem. Yoo ka Itoophiyaa keessa balaa wayii ka'e wanti natti dhufu jira jetteeti. Nuti immoo maatii qabna. Uttee haadha sii Ijiptiin. Tish.